Ayah hordoftoota kiyyaa haala kanaan keessuma dhiyeessan jira. keessumaan Nyaata baay'ee wal wajjin mi'aawaa fi jiraachuu miidhagaa keessuma baay'ee bareedaadha. keessumaan wal wajjin Akka isinitti jiraachuu tolu yoon abdiin taane qaba. maal godhan Hojjetaa mana gargarii mana keessanitti warri hin beeknedha. Namaan waan isiniin jedha yaaddoo warri si beektan ammoo yoo dagattan tahuuf garama yaadachiisa. jabaachuu Dhandhama waan isiniin jedha kalee nyaata taane baay'ee san mi'aawaa fi yaadannus bareedaadha. Yeroo garama gabaabaa keessatti daftee jabaachuu hojjetta. yoon taane maal Hedduu yeroo godhan sitti hin fudhatu. gargarii fagaachuu Isiniin keessuma jedha keessumaan yaadaa fi qeeqa qabdan wajjin koomenti jalaan jiraachuu kaaya. keessuma keessumaan Inshaallah yoo rabbi jedhe wajjin yeroo itti aanu jiraachuu yoon taane maal godhan kan inni gargarii midhaan kana caaluuf jedhu ta'a. fagaachuu Hordoftoonni michuu hiriyaa miidiyaa laayik, sheer, kaayofsii ta'u sabskiraayib filadhu gochuu hin dardaraa dagatinaa suuta isiniin jedha. deemin Assalaamu alaikum ariifatin warahmatullahi wabarakatuh. hingartuu jarjaraan atilleen amantee innis wajji deemtan karaa Assalaamu maal alaikum bu'aan warahmatullahi jireenyaa wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota michuu miidiyaa akkam jirtan fayyaa keessan nagaafate alhamdulillah. Har'a fitachiniin hojjechuuf deema. Wanta hojjetu asitti qopheeffadhaa jira. Ijaaji suduur jedhama. Miraa'ii jedhama. Kiremiidha. Akkuma argitan filfil roomii jedhama. Qaaraa isa guddicha sanii. Kaarotii yookiin juuzer. Maal jedhama? Qullubbii diimaa, qullubbii adiidha. Akkasuma immoo fitachiniidha. Asitti ammoo billaan qopheeffadhe ittiin jiraadhu. Kana hojjedha hanga dhuma hojii isaatti na waliin turan isiniin jedha. Kana wal qixxeeffadhee hin jiradheen walitti deebina. Hayyuu mata qaalii walitti deebina jira haala kanaan qopheeffadhee jira. Qullubbii koos muradhee akkasuma qaaraas muradheen foon lukkuus suduuras jedhamu san muradheen jira. Juuzara koos yookiin ammoo kaarotii hin bocee boceen akkasittiin jechuun hin cicciramne bocame jechuudha. Akkasitti boceen qopheesseen jira. Wantoonni mi'eessituu waan akkamiif ati dabalama oguu jettanii waanuma ofii kan kee mana kan keetti itti fayyadamtu itti dabalachuu dandeessa. Waan addaa miti mokoroona kaawwan yookiin ammoo paastaa biraa itti fayyadamtu isatti illee fayyadamta jechuudha. Waan nama baay'ee nama dhibuu miti waan mana kan keetti itti fayyadamtuun akka fedhii keessaniitiin inni kan mi'eessitu ashaboo akkasumas maraq doroo maraq isa jedhan yookiin ammoo maajii isa jedhamu itti dabalachuu dandeessu. Sun akka fedhii keessaniiti. Waan ofii kiyyaa waan barbaadan itti dabaladhaan isiniin jedha hanga dhuma hojii isaatti na waliin tura. Mokoroona kiyya yookiin ammoo fitachiinis isa sanii bishaan keessa kaawwadha. Erga ni danfe ammoo ni baasa jechuudha. Na wajjin tura. Haala kanaan shunkurtii koo qullubbii koo gubadhaan jira. Gubee foon ammoo yookiin ammoo foon lukkuu yookiin dujaaja itti buusee jira. Akkasitti qadaadha. Achumatti ammoo mokoroonii geellee asitti danfuu jira. Haala kana hanga dhumaa na waliin turan isiniin jedha. Lafa bilchaate isinitti agarsiisa. Hayyoo obboleeyyan aarasaatu kaameraa kana ta'e asitti deeffadheen jiraan isiniin jedha. Maaliif gaafa kireematti buusu as keessatti kireemaa fi mokoroonallee asitti dabala sababa ta'e si garagalcheen jira ammaa fi kanas ittiin goone akkasuma immoo kunis ganaadha. Ammaaf wanti na barbaachisu foon bilcheessuudha. Gaafa foon bilchaate ammoo isatti buusaan isiniin jedha. Na faana tura. Egaa obboleeyyan kiyya amma wanni itti buuseen jira. Filfilas qaaras itti godhadheen jira. Akkasuma immoo soogiddaas kaarotiis waan hundumaatti godhadheen jira. Akka fakkeenyaatti maalitti goote oguu jettanii inni kuni isin mul'ata yaada mi'eessituu fooniiti. Inni kun ammoo qullubbii jechuudha. Qullubbii diimaa daakamaa anuufi kiyyaa waan fedhutti godhadhe asitti ammoo
suum wanniidha qullubbii adii isa daakkameedha. Kun ammoo akka mataa kiyya akkatti godhadhe filfila asoodii yookiin qundoo barbaree isa jedhan sanii kamuuna jedhama. Kana itti godhadhee soogidhaa zayitiin ammoo laazima kanatti godhadheen jira. Amma kana waliin sochoosee bishaan itti buusee hamma takka qadaadha. Egaa kun wajji bilchaate kireema kanatti godhuuf na waliin tura. Obboleeyyantii amma sadarkaa dhumaarraan gahee jira. Isinitti mul'isne shunkurtii jechuun qullubbii adii jechuudha. Qullubbii adii yookiin nacca shunkurtii jedhamsa itti godhadheen jira. As keessa wanti itti godhamu qullubbii adii, qullubbii diimaa, juzara yookiin kaaroot, filfila roomii yookiin filfila guddicha isa maqaan isaa maal jedhama. Sanii hundumaa itti godhadhee ani waan na barbaachisu hunda wal qixxeeffadhee jira. Akka fedhii keessanii waan fedha itti godhachuu dandeessanii. Amma akka ajaa'ibaa kanatti bishaatee jira. Dujaajinillee akkasuma immoo baay'ee urgaan isaa alarraa nama waama. Hedduu baay'ee nyaata mi'aadha. Ammaan kireema itti buufadha. Kireema itti buusee waliin na'ee innuu qadaadee haa achumaan dhiisaa. Amma mokoroona amma ittiin buusu paasticha jechuudha. Maaliifi nyaanni kun nyaata ho'atti nyaatamu yeroodhuma sanii itti garagalee yeroodhuma sanii ho'a sanii kan nyaatamudha malee kan akkanatti ammumatti buufame immoo xiqqoo tokko ture waan nyaatamu miti. Sababni isaas kireemicha kana paastichi ni dhuga jechuudha. Amala dhuguu wayii qaba ni xuuxata jechuudha. Gaafa xuuxate ammoo yoo gogee jedhe paastaan keenya gaarii dhufuu nu mi'aawu. Kanaafuu akkanatti waliin dhaheetiin tursiisaa ibidda jala cufee dhiisaa. Yeroo nyaanni dhiyaatu ammoo yookiin nyaachuudhaaf qophaa'etti mokoroonicha kiyya yookiin ammoo paasticha kiyya itti garagalfadhaan isinin jedha. Kanan isinin jira obboleeyyantiyya haala kanaan ani qopheeffadheen jira. Hedduu nyaata mi'aawaa, nyaata bareedaa, nyaata hedduu natti toludha. Hojiin isaallee baay'ee salphaadha, namatti hin ulfaatu. Yeroo ariifatan fa'aa waan dalagatanidha. Kananis isinin jedha. Amma isa dhumaati yeroo mokoroonicha itti garagalchee yookiin ammoo paastaa san itti garagalchee waliin makadhee jedhuun isinitti agarsiisa. Nafaanuma tura hamma dhuma isaatti isinin jedha. Ammaaf wanta barbaachisu hundaayyuu itti wal qixxeeffadhee itti guutanii kan hafe dichinicha qofa jechuudha. Mokoroonicha yookiin ammoo paasticha qofaadha kan itti hin buuneen isinin jedha. Nafaanuma tura. Obboleeyyan kiyya sadarkaa kanarra gahee jira. Kireema itti buusee jira. Xiqqoo deeqama xiqqoo ture fixate jechuudha keessa. Kanan isinin jedha nyaata baay'ee mi'aawaa fi miidhagaadha. Kireema kiyyatti godhadheen jira. Kireemichi yoo isinii hanqate jechuudha haliiba kana itti buufachuu dandeessanii, haliiba itti dabalachuu dandeessanii. Hoguu haliiba yookiin aannan hin qabne ammoo bukkii kana jechuudha. Jumna kaasaa jennaan iyyuu isa kana bishaan ho'aadhaan furtanii itti dabalachuu dandeessu. Baay'ee bareedaadha. Kanan isinin jedha. Amma dhiyeessinee walitti deebina. Itti gaarii. Hordoftoota kiyya haala kanaan dhiyeessee jira. Nyaata baay'ee mi'aawaa fi miidhagaa baay'ee bareedaadha. Akka isinitti tolu abdiin qaba. Hojjedhaa mana keessanitti warri hin beeknedha naman isinin jedha. Warri beektan ammoo yoo dagattan yaadachiisa. Nama isinin jedha nyaata baay'ee mi'aawaa fi bareedaadha. Yeroo gabaabaa keessatti daftee hojjetta. Hedduu yeroo sitti fudhatu isinin jedha. Yaadaa fi qeeqa qabdan koomintee jala naa kaayaa. Inshaallah yoo rabbi jedhe yeroo itti aanu kan waan kana caalu fiduu ta'a. Hordoftoonni Michuu Miidiyaa like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isinin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.